sonteen wanni haasawmu jiru asirraa. Waa'ee nasihaan istaanaan waan qabu jiru. Dhaggeeffadhu sharmarkii maal akka ta'e ni beektaa? Ijoollee teenya aangoo irra jirtu warreen isaan jala deemnu nuti hunda isaanii dhiiga ilmaan Oromootiif Wallagga du'ees haa ta'u eessa du'ees Gujii fadhe bakka fadhe jiru sagalee walii ta'u wooma jiraati. Asirratti garuu Khadir Johar ni jaalannaan namni hin jaalanne hin jiru ilmaan Harargeetii miti jarri ni jaalatan kun waan ifa jiru garuu Khadir miti Abiyyi ministeera keenyaas taanaan bar seera nuuf wanta jechuudhaaf lubbuu namaatiif numa gaafatamaami kuni waan biraa waan nama haasofsiisaati miti sillachuutu asirratti sagaleen nasihaaf ta'uun akkaataa itti sanitti wantoota hedduu godhamee jira irraa quban qabdan jetteemi garuu uummata kanatti miyootanaaf rabbi rahmataa godhiif sagalee ta'uu jiru kana asirraan gahu jirra ja'anii ibsa godhuun bulchiinsa Dirree Dhawaa irraa waan eegamu gara sooshaal miidiyaa hedduutiin kuni kan isaan irraa eegamu. Karaa biraatiin immoo asti gaafilee gaafachaa turtan dhalataa Dirree Dhawaa otoo baatee fi kana bakka fadhanii dhalannee bakka fadhatti haa guddannu namoonni gaafatama. Khadiroon gaafa bakka san kursii sanirra taa'u itti gaafatamummaa hedduu fudhateeti uummanni isaa yeroo isa qeequs yeroo isa jaalatus yeroo isa farsus khasaanii waan ta'eef keenya waan ta'eef jedhee fudhata. San isaantu beeka beektaa. Kuni jibba isaaf qabamu miti. Ilmi biftu Oromiyaa dhalatee Khadir jibbu ni jira inni kijiba. Isaanii miti khasanii oli dhalatee hoo Khadir. Nu warra asirra dhaabbachuu jiru kunu guututti nuuf irra dhiiga Khadiroo. Asirratti ammaasis dhimma sharmarkee kan lubbuun jiru ifiif mirga isaa kabachiisuu danda'uu fi nasihaa lubbuun hin jirre. Si osoo ulfa garaa qabdu lubbuun isii kute wal qixxeessinee irraa haasa'uu fi wal falmuun sirrii miti. Khadir keenyaas karaa seeraa hordofee haalota itti fixuu jiran malee akkanumatti kan TikTok irraa haasa'inu kana miti wanni cuftine ijoolleen Dirree Dhawaa garuu waan beektanirraa waan achi jirtanirra information qabdanirraa isin asirra dubbachuun ni ulfaata dubbadhaa jechuuf annatti ulfaata bulchiinsa Dirree Dhawaatu amma jaalladhu eenyu tamaamanii waan kana isa goosu jira amma gaarii ubbadhe dhagay amma likitti ubbadhe jaallee eenyu waan kana goosu jira amma likitti ubbadhe jaallee keenya nama ati abdattee waan kana godhu jirtullee abi amma likitti ubbadhe amma sila abbaa waltajjiidha abbaa waltajjiidha anni naa dubbatu gutaka anni faakaninu maaliif jennaan jaallee osoo waa'ee Khadiroo beektu ati naa rafsi jirta Meetu lilaa talaalama adda si anni duraa dubbadhu meeti keessa narraa fuudha. akkas godhe anne. Mee dubbuma tanaa isiniif addaa baasu. Akkuma beektanitti waa'ee dhimma Oromoo irratti miiraaniin haasawaa ni isiniin booya. Waa'ee dhimma Oromoo irratti illee gandi kiyya ganda garaadhaa nama yeroo dheeraadhaaf lolee falmachaa ture. Waa'ee dhiigummaa fi Oromummaa kiyyaa namni natti hin himu. Amma as biratti of dhaadhullee hin barbaadu. Guyyaa obboleettiin teenya bareedduun nasiyaan duutu san akka nama tokkootti hin gadde. Keessaaniin gaafadhee warra bulchiinsaa. Waa'ee dhimma kanaa keessa naa ibsi jennaani. Dhimma kana keessa dhimmi kun akkamitti hojjetame jalqaba gaafiin kiyya. Wanni hojjetame waraana kara deemtuu taate waraana naannoo Somaaleetiin daangaa Dirree Dhawaa seenanii akkuma daangaa Cinaaksan seenan sanitti daangaa Dirree Dhawaa seenanii waraana Dirree Dhawaa Khadir bulchu son taane waraana naannoo Somaalee Mustafeedhaan gaggeeffamutu wanni kun hojjetame. Wanna kanarratti obboleettii teenya bareedduu qabseeytu tan taatetu lubbuun sii baate. Mucoon tun jiraattu magaalaa Dirree Dhawaati. Kabajamoo obbo Khadir Johar isaaf gaafii dhiyeessanii turan. Gaafii inninis namoota hedduu jala deemuudhaan hojii karaa Finfinneetis dhaqee nama waan kana hojjete hanga xumura jalaan nafu jechuudhaan hojjechuutti akka jiru nuttis himee dhiiga obboleettii teenyaa tan hin qisaasnu jechuudhaan ilaammaa
dubbachaa jira, dubbachuutti illee jira. Keessanis wanni akkanaa, wanni dhiigaa, wanni wanjalii, waan onlaayina gubbaatti informaationa jalaa babaasanii miti. Dhageeffadhaan dhugaan isin hima. Amma informaationa jabaa baafne beekta. Wanni dhiigaa waan qoratamee laal nama daayireekta ajjeesa san osoo hin taane alaafiin illee itti gaafatamuu qabaadha wanni isaan jedhan. Kanaafuu ilaa xumuratti dhiiga kana qorannee nama duuba jiruu fi nama waan kana xaxaa jirullee qabuu seera dhiyeessuu qabna jaanii iccitiidhaan waan kana yeroo dheerallee itti fudhatu hojjechaa jiran. Wanni kun qorannoo jabaa fi waan hedduu waan shira xaxame nama jajjabaa meeqa hunda saaxilamaa jaamee dubbatamu jira. Kana hunda kan hojjete eenyu kabajamoo obbo Khadiir Juwaarii akkaan dhageetti. Waan kanaas to'annaa jala oolchuudhaaf hojjechaa jira. Akka nama tokkotti gaafii tana eenyu gaafate hojjetan nutuma warruma dirree dhawaa kanamni qeequ jiruutu keessaan yaa dhiiga obboleettii teenyaa akkan qisaasamne. Ani marraa 3 oliin onlaayina irratti waraabaa ture. Nama sharmaakeenis waraabaa ture. Kan waan kana godhe eenyu Khadiir Juwaar osoo hin taane Khadiir Juwaar arraas qabsaa'aa ture. Kalees qabsaa'aa daangaa isaa galan daangaa eessaa dirree dhawaa galan seeraan uummanni akka waliin lolleef seeratti nama waan kana fide seeratti godhuudhaaf waan kana godhan. Garuu warri tokko dhimma kana yeroo dubbannu adda laallee adda baasuu qabna. Walitti duuluu osoo hin taane tokkummaadhaan seera kabachiisuu danda'uu qabna. Kan kabachiisuu eenyu obboleessa keenya Khadiir gaafata. Federaala gaafata malee warra dirree dhawaa keessa jiraateeti miti warri waa miidha. Balleessanii kutan akkuma inni beektaan jaalle balleessanii kutan qaama kana qabuudhaaf seeraa fi yookaan federaalatti ergitee seeraadhaan gaafattaan waan kanarra akka jiran hubanne inshallah fuula duratti illee abdii irraa qabna. Tana durallee nu qaanyeesseen beeku waa hedduu assaakkaa isin asirratti ol baatanii goololtan tokkoffaa jabaa keessan dhabdan lammaffaa dhiiga obboleettii teenyaa qisaaftan sadaffaa waluma kanarratti duultan isinii galaami. Walirratti yeroo duultan dhiiga waan jabaa keessanis dhabdaniiti nama dhageeffadhu. Jabaa keessanis dhabdaniiti waa goota nama tokko niin argaa waa'ee dhimma investii dhabuu waan bulchiinsa dirree dhawaatirraa galii dhabuu faayidaalee dhabuurraa kan ka'e kabajamoo obbo Khadiir Juwaar haa arrabsus jira. Wanni kun dhaabbatamuu qaba. Parsonaaliirraa gama walootti adeemu. Sigalee parsanaalii jala fiiguu baannee isinii galaami waa'ee parsanaalii jala fiiguu dhiisnee waa'ee tokkummaa jabaa keenya hin arrabsina. Khadiiroorraa dhugaa dubbaddaa naan jettan waa'ee Khadiiroo gaaroommina isaa bakka ulamaatti gargaaru bakka miskiinatti gargaaru bakka waa hedduutti gargaaru ilaa ammatti rakkataa fi miskiina nama hedduu gargaaraa jira. Waan Khadiiroo dubbadhoo naan jette homadhoo naan haasoo ufuun hin qaafadha. Ammaatu waa'ee isaa dubbachuuf hin qaafadha. Maaliif hangaan isinii immoo ol gaarii namni kun. Hangaan isinii immoo ol sabboonummaa qaba. Garuu miira keessa ol galchitanii nama keenya kan nuu dalagaa jiru kan nuu laffa'aa jiru miila keessa galchinee akka nuuf hin hojjanne godhuun qabu. Akka kallattiin tokko taanee akkuma kaleessa waan mataa waan dhimma keenya gaafanne waa hedduudha. Laal Khadiiroon nama jabaa waa'ee dhimma obboleettii teenyaa kanarrattis hedduu hojjetu jira. Namoonni dura deemtanii isa kana faffaalleessuu feetan miidhuu jirtan waa'ee dhimma dhuunfaa keessanii isarratti bahaa jirtan mucaa Khadiiroo keenya hin tuqin Khadiiroon keenya hunda hin tuqinaa. Inni waa'ee nasiyaa hunda hojjechuu jira. Seeraa fi ragaadhaanis haasa'uu jira. Namni amma mirga nasiyaa gaafachaa jiru guututti sooshaal miidiyaa tana Oromoo guutuu gaafachaa jira. Olaantummaan seeraa mirgi nasiyaadhaa takka ammoo nasiyaadhaaf furmaanni wayii haa dhufu. Innis gaafachuu jira. Oromoo guutuu jechuu jira. Seerani beekna. Oromoo sana keessa namni Khadiir Juwaar tuqee jira. Dile nama harrabse jira. Anne. Reefun tana amma wallahi waa'ee Khadiir irratti of qabuu hin danda'u. Waa'ee obboleettii tiyya irrattis nama dhaabbatee sirbu tokkollee of qabuu hin danda'u. Dhimma kanarraa
yoo obboleettii teenyaaf sagalee ta'uu barbaadan qulqulleessaa akka uti ta'u jiru sanitti ta'a. Khadiiri sin tuqinna dhimma obboleettii teenyaa sin tuqinna baalagee wal arrabsitu fa'aa waa'ee dhimma Khadiirootii fi dhimma obboleettii teenyaa jidduu seentanii arraba gargaraa gootanii waan kana nannaa'eesse durattu gaafummaanu sirrii miti akka itti gaafatamu qaba seera eeynee gaafanna keessaaf warri biyya keessa jirtan seeraanii malee nama arrabsuun hin ta'u nama guddaa keenya hin arrabsinu Khadiir hin tuqinaa warri tuqaa jiru laayif irratti hin arge amma arguu baadhus laayif kiyya keessatti hin garre waan daarektaa se waan akka garee mutaraa asoo jiru haase kan jettee dubbii laaqiniti anne atis dubbii laaqin jetta dubbii laaqiniti ummanni oromoo tokko Khadiir khatuqe hin jiru Khadiir ummata oromoo hin jenne nasiyaa shiiftaa ajjeese dhaggeeffadhu moo nasiyaa shiiftaa ajjeese ummanni oromoo nasiyaa Khadiir Jawaar tuqe hin jiru ummanni oromoo Khadiir Jawaar isinirra jaalataati mirgana siyaa dubbatan maaliif Khadiir Jawaar maqaa kaastan ishee shiftaa miti harkaa ajjeese naannoo waraana naannoo Somaalee itti gaafataman waraana naannoo Somaaleetu isa obboleettii teenya tana ajjeese namni Khadiir Jawaar tuqee jiraatu bakka tanatti Khadiir Jawaar maa maqaa kaastan maaliif maqaa kaastan bakka amma maaliif akka nama qabsaa'aa isaa if gootan maaliif if gootan abba fedheerraan qabsaa'anii beeyta fakkeessuuf kana namni maqaa isa tuqe jira Khadiir Jawaar oromoon isa tuqe bakka tanatti oromoon isa tuqe jirti meenaayin hin fakkeessina kabajama obbo Jaal Mikaa'el galatoomi waan jetteef dhibba nasiyaatti Khadiiroon ittiin gaafatamu federaala gaafadhaa Khadiiroon miti kaajjeese خاتيسي خديرو مي خاتيسي ليش خديرو مي خاتيسي خديرو لا خديرو خدير جوار عنك اينما شمبرون دودو فيتو كان نمامتي تنافو شرمالا شرمالا فدا خانا إيسا حساباسا مالي خوني خديرو جوار مالي فيسي بفايسو جانا اسمه بيتوما أني أنو قيستي أسقيستي شو hangam takka namni Khadiiroodhaaf wanta hamaa qabu hin jiru hedduu takka kabajna jechuu jaalannaan garuu haalli ati itti haasofte san personally waan isaa qabdu malee hangam takka akka isaaf qabdudha malee khabraan garsiisu gaafiin si qabu maal akka ta'e ni beekta amma namoota ganda takka warra bulchan qaban bar haa ta'u ganda san keessa waayee uumame itti gaafatama qaban bar ganda sanii gaafatama isa san dubbisan uummanni akkana taanee jaanime fagoo sun deemin dhiheenya kanarratti tiktokuma kanarra yeroo miliyoon waa'ee shiitaa dubbattu atuma fada hundi sagalee tahee dhalataan gara na fixachisi an sagalee taateemi yeroo san torbaan takka keessatti miyyoo san magaalaa Finfinneerraa gara Direedhaa akka dhayituu fi haalonni tokko tattahan haalli ammaa kun immoo lubbuu namaati uffata shiitaa timiti ummataaf haalarra jiru bulchiinsi himuun waan jiru ammas biyya teenya keessatti asirra gahamee bulchiinsi ganaa himatama maal maal lubbuu gootan meeqa lubbuu namoota meeqaatu osoo dhiigni isaanii bahin achumaan hafi ummanni asirraa sagalee nasiyaadhaaf rabbiramtaa godhuuf itti hojjiru kun ummata Oromooti hin irraanfatin namoota meeqa dhabeeti gootan meeqa hayyuu meeqa dhabee arra boru osoo ja'amu dhiigni isaanii lafarratti hafe Khadiiroon keenya Khadiiroodha garuu Khadiiroon ka ummataan deemu tokko isa keenya ta'e gaafatamu isa durarra jira yoomuu achi keessatti bulchiinsa magaalaa san keessatti paawarii Khadiiroorra warri caalu yookaan Khadiiroorratti jechuun wanta uuman yoo jiraate isa ka ummata isaatiif ana akkanatti hin deemu jira akkanan ummata kiyyaaf jira garuu bakka na dhibu jira jehee ummataaf ifa godhachuun inni ka ummata waan ta'eef jechuudha asirratti garuu personaalii fi dhiiga namaa lubbuu nasiyaati fi waa'ee Khadiiroo wal keessa laayinee wal lolus ta'e wal wanta jechuun hin barbaachisu. Galatu waa'ee keenya isin maal godhu jettan beektanii ija karaa Khadiiroo deebisuu jettan akka waan Khadiiroof quuqamtanii fakkeessaniiti ija ilmaan Oromoodhaa karaa Khadiiroo deebisaa jirtan immoo Dirreedhaa
dirreedhaan paartiidhaan bulti malee Kadiroo qofaanii miti qabultu. Kadiroo Finfinnee dhufee akka nuti ministeera kamtuu ummanni Oromoo Kadiroo wajji waliin bu'uu godhaa jirtan. Ummanni Oromoo isinii ol Kadiroo jaalata. Jaalle wanni jennee dhuga baantanii. Taklaa ministeera Oromoo ta'a. Dhagee isiifiin hima. Taklaa ministeera Oromoo ta'a. Kadiroo matarra nu bula. Immoo mirgana siyaanii gaafate. Mirgana siyaanii gaafate. Baraanammaa Tana liqimsa. Just barol maan jechu jira. Just for nasiyaa waliin jechu jira. Keessaanum baasiin ati nu waraabnee fi Tuuta duba Kadiroo tuuta yeroo just for nasiyaa jettu Kadiroo dhageeffadhu dhimma kana karaa godhe eenyu dhageeffadhu dhimma kana karaa wanti godhe eenyu Chiiftaa naannoo shaniiti direedawaan maaliin bulti naannoo shan maaliin bulti naaf himi maaliin bulan eenyu lachuu bulchiinsa nasiyaa wanti gutaka dhageeffadhu wanti dhiifama bulchiinsa mataa isaanii qaban lachuu bulchiinsa isaan lamaan kana walirrattu eenyu isaan gaafate siviilitti federaala uti laa wanni jechuu jirru ifin tuffannu waa'ee dhiiga obboleettii teenyaa indirect federaalas gaafachuu mirga qabna ni gaafanna humnaas ni qabna sii galaan nuti qeeroon arargeetuun akkuma beekamutti duriis qabseyneeti angoo amma jirtu tana jijjiirama warra fide nama qabsaawee biyyaas guddisaa jiru maaliif iftuffanna federaala gaafachuu ni dandeessaa duba namni uummanni oguu Kadir keenyaatu itti gaafatama itti olaanaa hoogganaa keenya jaanii maqaa isaa yoodaan Kadir tiqinaa Kadir nama gaariidha Kadir akkana tuuna haasoo gaafachuu keenya sirreef amma tarsiimoo walii asirreessunuudha. Gaafa waa gaafannu kallattii beekuu qabnaadha amma la dhageeffadhu. Kallattii akkamii anama miidhame. Kana miidhee kun naannoo kana hin jiru. To'atamuu hin danda'u. Daareektiitti wanni godhuu qabu. Federaala gaafannee nama obboleettii teenya tana ajjeese. Sigalee nama obboleettii teenyarra miidhaa geggeesse. Qaamni kamiyyuu gaafachuu mirga qabna ni gaafannaas akkuma miidiyaa ol baanee waa'ee namni qaama kanarratti itti gaafatamu kamiyyuu ni gaafatamu garuu kallattiitti federaala gaafatamu federaala gaafachuu dandeenya waa'ee kanarratti. Tu gaafatamu? Ni gaafanna karaa miidiyaa. Kadiroon alhamdulillah. Ilmin olichaa Kadiroon alhamdulillah ilmin olichaa lubbuun jira humaan taane humna qabaa waa hunda qabaa humaan taane dhageeffadhu ta duuteef sagalee ta'a waree Ani tartiibni seeraa uummanni magaalaa san keessa jirtan isin warri amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti influenceera warri taatan bulchiinsuma isin bira jiru san gaafattanii san booda bulchiinsa keessanii gara federaalaatti fi akka uummataa sagalee ta'uun waan garaagaraati. Gaafachuutti hin jiru. Gaafachuutti hin jiru amma gaafachuutti hin jiru. Ati viidiyoo hojjechaa jirta arkeetiin jiras. Bara amma haasoo kiyana fixachiisa malee wala arrabsuun jibbu jira malee an dhageeffadhu. Duru maaliif Kadiroo tuutan jettee afaan Kadiroo reefu jaalle. Ani waan Zahir walitti himu ganama dubbii babbareeffachuun fadhiilla jaalle. Ani Zahir babbareeffachuun fadhi maali qoyaati? Ana ummata Oromoo kamtu maali rakkoon kee maali parsanaalii? Akkam ummata Oromoo kamtu tuqe Kadiroo? Eenyu akkas jee? Ati Oromoodhaan mee ati abboo torbee keenyaa himi waa'ee Oromootirra namuma akkanaatu shakkaa'u. Ati Oromoodhaan ati keenyuuti mee abboo torbee naa himi gosa keenyaa ala keenyaa. Atu Oromoo taatee jirta inni dhiisi kan. Ani Oromoo ilma ala. Deem ganda kiyya gaafadhaan yoo na feete. Oromoo keessa ala keessa deem sirba mee ati galti mee waa Oromoo gosti ta'e maali himi mee dhiiraati. Manzi. Nuti dhumarratti gosuma fi Oromoon biraa tura haasee. Takka dubbadha
wal beeynaati. dubbii Oromummaa fi Oromummaa dhabuu osoo hin ta'in dubbii mirgaati. Anne xiqqisho obsaayyoon dhageeffachuu dandeessi obboleessa kiyya. No jechi usoo viidiyoo raabee waan beekaa usoo arginu calje usoo dhugaa beeku gamana meesee miira keessa nama galchu dhiisi jaalle kabajaaf sii qabna malee an carraa akkana carraa naa hojjaasootuu siin kennuun ammarraa eegalee dhageeffadhu. Lakkeedis. No, kabajaa harkatanii harkata eenyu abbaa isaati maali inni? Ayireefu kana wala arrabsuun turre. Amma dhagee amma bulchiinsa hedduu jiraami Itoophiyaa keessa. Bar seera osoo beekanii beekanii ciiranii bakka seeranii beekanii. Na dhageeffadhu xiqqoo na dhageeffadhu. Amma fakkeenyaaf rakkoo kana majjeese lafarraa nama buqqaase bulchiinsa naannoo kililii shaniiti akkasimi. Bulchiinsa kan keessatti ajjechaan raawwatamte. Bulchiinsa osoo hin taane daangaa irratti raawwatameen dhagee. Bulchiinsa Dirree Dhawaati haa. Dirree Dhawaa. Okay. Kan nama ajjeese bulchiinsa naannoo shaniiti kan bulchiinsa keessatti ajjeefaman bulchiinsa Dirree Dhawaati. Akkasumiree eega akkas ta'e amma fakkeenyaaf bulchiinsi suni bulchiinsi Dirree Dhawaadha komishina poolisii qaba. Dhimma yakkaatti gaafatamu dhimma guyyaadhaa argu. Akkasuma itti gaafatamaa xiqqaafi nageenyaa qaba. Akkasuma bulchiinsa Dirree Dhawaa waliigalaa Kadir Joor qaba. Akkasimi amma gaafa yoo wanni tokko taate poolisiin hin gabaasu yoo namni makiinaan dhaawame. Federaala gaafata. Federaala waan inni dhaabame ol dabarsa kara federaala. Jechuun Dirree Dhawaa keessatti wanni kanaa taate. Taateen sun qoratamaa jirti. Yoo namni wallolee wal ajjeeses yoo namni saamames saamicha san waan akkanaatu ta'ee jeen gaafatu. Federaala gaafata. Aangoon federaala kam gaafata bulchiinsa dandee'aadha bari Dirree Dhawaan. Federaalaan bulti. Bulchiinsa danda'an jettu federaala akka naannoo federaala. Wanti federaalaan bulti. Komishinarri poolisii jirame. Poolisii mataa hin qabdu. Poolisii wanti olii bulchanii. Okay, poolisii mataa fi ni qabdi. Komishinarri Dirree Dhawaatti poolisii komishinarri Dirree Dhawaan jiru kan danda'u. If danda'a jira. Sanitti aanee mana murtii haqaa abbaa alangaa mataa fi danda'e qabdiimi. Akkas. Akkasuma mana murtiitis kan if danda'e qabdi. Mana murtii abbaa haqaatis warra haqaa namaa karaa hundaanuu karaa saayinsiitii fi karaa siyaasaattis soshaalii kana hawaasa achi keessa jiru san kan hoogganu kan bulchu if danda'aadha jechuudha. Mana murtii qabaannaan poolisii mataa fi qabaannaan bulchiinsatti gaafatamaa qabaannaan abbaa alangaadhaa atornii jeneraal mataa isaa qabaa akkuma bulchiinsa naannoo kamiittuu Dirree Dhawaan mataa ifii dandeessee bultii jechuudha. Dirree Dhawaan maqaa naannootiin qabne malee bulchiinsa magaalaa chaartaraan bultu takkaa jennee amanna. Akkasi beeynaas heerri Itoophiyaattis akkasi beeka. Waggaa heerri Itoophiyaa waliigalaa gaafa lafa kaa'u naannoo 12 kan amma jiru jechuudha. Naannoo 12 fi magaalaa 2 lafa kaa'a. Magaalaa takka tan chaartaraan bultu magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa federaalaa tani Finfinneedhaa tan heeraan beekamtu. Dirree Dhawaan hin beekamtu. Heera san irratti heera Itoophiyaa irra hin jirtu. Bulchiinsaaf danda'a qabdi jechuudha. Karaa baajataatiin yoo fudhattee karaa waa hundaatiin yoo fudhattee akkasiin difaayin taatii jechuu barbaadeeti. Amma waan heeraa sanaa bira hunduu haama. Eega akkana ta'e gaafa fedhu shiftaan dhufee ajjeesu fedhu ijoollummaan ganda san keessatti haa wal miitu bulchiinsi namaatu qe'ee tana keessa du'ee ajjechaa saniif qorataa jira poolisiinis bulchiinsi Dirree Dhawaatiis qorachaa jirra itti gaafatamaa haqa hojiirra oolchinaa jedhee ibsa baasuun rakkoo isinni fiddi. Rakkoo isinitti ni fiddi moo rakkoo asin ni fiddi? Rakkootti ni fiddi bulchiinsa sanitti. Dirqama qabu.
Namaatiitu gaafadheetiin si deebisaa. eewwa rakkoo fiduu hin dandeessu. Dirqama isaatii jechuudha. Dhaggeeffadhu aanne dhaggeeffadhu wanni walitti nu mufachiisu hin jiru. Jira. Akkasitti deemu jirta. Dhaggeeffadhu ati na wajji ati ansi wajji haasa'uu ni danda'a ati na wajji haasa'uu ni dandeessa. Sadarkaa san nuu kanna sirri Abshir jaalala keenya walitti deebina. Wanni asitti gatee yaada kiyyaa goola bo'e. Maliffaa keessaa bahiitiin dhiisime dhimma dhuunfaa dhiisi. Keessaa bahi Jaalle turaa kabaji gaafa nullee kabaju baatu bakka dhaabbaddaa dhaggeeffannaa. Waan goonu jaalala kiyyaa animmaa obboleessa kiyyaaf wanni ibsu fedhee Kadir Johar hin tuqinaa jechuu hin dandeenye. Namni itti gaafatama jalqabaa qabu Kadir Johar. Bulchiinsa isaa keessatti isaatiitu namaatu qe'eetii keessa du'ee je'ee bulchiinsa san irratti baasuun dirqama duraatii jechuudha. Sigalee uummanni bulchiinsa isaa jala jiru eenyuunuu isumatti gaafata. Namni biraa kan itti iyyannu hin jiru. Kadir keenya atiitu nu jeesee miti du'a teenya dubbadhuu jechuun jirra. Du'a teenya dubbachuu dide Kadir. Bakka kana wal dhabu jirra. Du'uma teenyaa dubbachuu dide namaatiitu bulchiinsa kiyya keessatti du'ee je'ee xalayaa xiqqishoo takka fuula miidiyaa isaanii irratti hin barreessine ka poolisii irra hin jiru ka humna tikaa irra hin jiru abseen hin baafne eenyu harbiin hin baafne piraayiveetii isaaniitti dhuunfaa isaaniitti jecha tokko hin barreessine jechuudha. Nama du'ee jedhanii. Nama du'e kana immoo ajjechaan tun akkamitti karaawwatte qorannee ummata biyyaatii guutuufuu ibsa goonaa jechuu qaban ture jechuudha. Bakka kanatti Kadir irraa bakka itti buunu hin jiru. Namni nu bulchu ilma keenya kan je'ee uummanni gartee ilma isaa kan itti iyyatu kan jalqabaa isa malee Abiyyii fi Adam Faaraan beeku uummanni ka isa bulchu beeka. Ka isa kasi bulchu saniitiitu gaafa rakkoon isa mudatte rakkoo sanii fi furuu gaafa dadhabe federaalatti iyyata abbalisa. Hoggisi poolisiin maal dalagde manni murtii haqaa maal dalage komishinarri poolisiidhaa maal dalage bulchiinsi maal dalage rakkoon tuni tahuusii qofaa miti eega taate akkamitti dubbatanii maal ja'aniiti himanii ummatachi keessa jiru sanillee akka rakkoon itti fuftee biraan dhufne akkamitti tasgabbeessanii jiranii. Amma fakkeenyaaf osoo jechuma kana qofa jee Kadir websaayituma gabbahee ibsa kennuu baatus websaayituma dirree dhawaa san irratti gabbahanii osoo ibsa kennanii ibsa tokkuma kennanii namaatu ajjeefamee jira. Humna inni ajjeefameenis ka ajjeeses ka bobbaases kaayyoo isaatis hundinuu qoratameeti hayni bakkatti deebi'aa dhiigni namaa ni bahaa biyya mootummaa qabdu keessa jirra jechuu qofaa jechuudha. Ammas kanarraa dubbachaa jirru waan tokkollee kabiraatii miti heerri keessan seerri hojiirra haa oolu hayni haa taligamuu jechuu jirra warne keenya. Bakka kanatti obboleessa keenya Kadir Johar namni bara lamaan kan hundaa'u hojii isaa keessatti isa qeequ jiru tokkoffatti ana. Personaalii tokko isarraan qabnu jabina isaa barbaannaa akka inni jabaatu barbaanna. Jabina isaa hoggaa barbaannu keenya ta'uun obboleessa keenya ta'uun hangafa keenya ta'uun quxisuu keenya ta'uun isaa immoo haqarratti jechuudha. Lubbuu namaatii fi maqaa isaa wal bira qabnee madaaluu hin dandeenyu. Maqaa Kadir tiisuu fi lubbuu namaa immoo bahuun qabduu dhumuun qabuu jechuun manni Oromoodha. Kanaaf wanni isaan jechuun jirru heeruma. Maaltu darbee? maaliif juusta? Warra monitara jaalle ana akka mataa kiyyatti ifa malal waa'ee asumaanu waa'ee dhugaa irratti haa dubbannu dhugaa dheessullee hin qabnu dhiiga keenya ni gaafanna laal akka namummatti aan humna qabnu hundaan ni gaafanna. Maaliif juusta turaa deebise?
Anaa miti si monitara si qabaan si buusu jiraansa. Nama shaniif reefuun kanneen monitara. Kanaafuu kanarratti hanga dandeenyu sagaleen itaana dhiigni obboleettii teenya hin qisaasin ta'u kantiibaas alaqaas reefuun tana miiraaniin ol garee mana mucayyoo keessatti gizee wal loltan. Akkasitti namni jalqabumaa wal dhageeffachuu qaba. Sharmaakee arrabsaa turtan wanni akkasiisan hin tolu. Nuti ifiifuu warra humna qabu miti. Humnallee hin qabnu. Duri interview gaaf tokkoo dhageessan waa'ee kantiibaa irratti waan inni dubbate ni beektan. Ichi katamaa federaal baalaans asaaxaat waan joosan. Waa'ee dhimma keenyaa kana yeroo dubbadhu direct namni furmaata